Kanallee jechuun barbaade maal si fakkaata? Xiqqeessuudhaaf yookiin akkan hojjaa baanuuf waa hedduu goggola namni miidiyaa kana gubbarratti akka argaa jiru si galee waa hedduus waan ati hin godhin waan si madaalle maqaa kee balleessuuf si xureessuuf waa hedduu godhaa jiran waan akka viidiyoo fa'aa zamana ammaa kanaan miidiyaa gubbarraa buusanii googilii gubbarraa buusanii isaan fa'aa akkasii jedhanii maal jedhanii olii gad oofan jaarraa kana keessa eessaa akka dhufe viidiyoon sunniin zeeroo soyixee argachuu dandeettu keessatti waan akkasii fidanii uummata kanaan muurii qabatudha yookiin dammoo hamilee keessa cabsuu barbaadan jira si galee naan ammoo waan isaa irraa waan sitti hubuu barbaadu jira maal si fakkaata Makuush inkaan viidiyoo feekii akkanaa kanaan naaf si hojjaan baasuu miti waan ati beekuu qabu hamileen keessa cabuu miti video haga isaan beekamu video dhugaayyuu yoo dhufee asirratti miidiyaa kanarratti ol galchu oofan ta'eyyuu naafsi akka hojjaan hin baane beekuu qaba galee innaa wanti xiqqoo tanaafi miti saniifiyyuu mataan kan kee yoomiyyuu abbaa feete jalatti akka mataa gadi hin qaban waan godhuu barbaaddu godh nam tokkos akkas hin dirqisiisne illee kan kenne galee akka feete ta'e saba keetii waan barbaadde ta'e sagalee ta'e waan yaaddu kamuu godhiif garuu ammoo waan ati hin barbaanneef godhi jedhanii ebeluun tokkocha akkas hin dirqisiif godhuus akka hin qabne sitti hima sagalee uummanni kun si jaalata sabni kun si jaalata waan badaallee qara sirratti dhagaa'e sagalee garuu ammoo fakkeessaadhaan wanti xiqqoo akkanaa kanaan hamilee si cabsuudhaaf naamin akkas si goona miidiyaa kanarraa si balleessina maali mana si galchina jedhanii haasa'an kana jechuudha dhugaasitti himaa takka irraan kaatiin gurrallee ittiin qabin duuba dhiis waan ati jabbuu taatee har'a masirraa qaaqan malee silaa atiin jajjaba nama jaban ta'ini namni guys, nothing dawwalina kana man dawwala difa. Rakon. Waan sinja. Sila atarra dhuguma sittima jajjaban ta'ee nama jajjaba ta'iniiti yookiin ummanni jaalala ummanni kun si qabu sigaanii hinaaffa waan akkana godhuu danda'a. Sigalee sila har'a ati nama san hin ta'ini namni kun ol ka'ee akkanatti waan ati hin godhiniin maqaa si xureessuuf waan tokko godhuudhaaf iyyaalu ture. Kanaafuu Makuush. Ati yoomiyyuu hamileen siraan hin cabin. Okay? Miknyaatuma dhibbaan dhibbatti si aman. Waan badaas akka ati hin godhu. Hedduullee ittiin si godhuna akkas ta'uu qabda jedhee yaada. Abbaa feete qarqara abbaa feete dhiisi. Namni kamuu jiruu teetirra murteessuu hin danda'u. Abbaan fedhe. Si galee? Oromos waan keessaa dhalatteef dhiiga kee waan ta'eef jaalattee itti amantee goote. Kana beekuu qaba si galee uummanni kun. Annaa Makuush hamileen sirraa yoomiyyuu wanna hin jedhin siin jira ishee. Abshir sa'aa kamittiyyuu ana waliin jira si duuba jira. Mana immoo sitti akka hin dhagahamnee siin jechuu barbaada. Akkasi beekuu qaba uummanni kun illee. Wallahi jecha siin qabu. Naan wallahi dhugaa uummanni Oromoo kabajaa guddaa qaba. Waasitti waame nama waa'ee kee beeku kabajaa guddaa qaba. Kanaafuu keessaayyuu ganda keenya galuu keetitti wallahi hedduu siin booda. Baalee galuu keetitti uummanni baalee wallahi siin boona dhugaasitti maar dhallee burullee. Arsigalu keetitti ishee siin boona. Jalatoo maanii inni iddoon isin jaaladha. Beekuu qaba. Thank you, sir. Maqaa jedhi taphallu kanaafiyyuu ati amma horaa jechuudha.
takkitti ilma Harargee takkitti ilma Baale ati dhiiga lama qabda jechuun sadaffaa Oromoo Dhumate dhageessa. Geemii haa taphannu. rakkoon hin jiru hin taphannu ofii tummaan hamileen sirraa No, ani yoomillee hamileen hin cabdu shi yaadiin hamilee akkasii hin qabu. rakkoon akkan si beeka anillee akkasuma ta'uu qabdan balli. Yaa abshir humaa. Wiiniin kiyya sun eessa kute ibsaa si mul'atu jira? Soddomii sadi baattee deemtaa seeta gammatti. Inni qabami natti mul'ata. Baga ture jedhamu gammaatti anuma fudhatuuf ture wiini soddomii sadi. Guys, wiinii 33 naa eegaa akkana jalaan balleeffama. Guys, let's go. Warri taphtaa gootan taap godha. Guys, taphtaa godha hundi keessanuu. Maanyaa kee Facebook aan dhawwal. Sadiin baay'isa. Sorry, thank you. Eeyilli 12 kan namni 12. Sagaleen isaan dhagahamu silkii haasoo jiran fakkaate. Guys, walqarqaaraa shi. Thank you. Galatoomii. Haasawaa jirtaa ibsishaa. Silkii haasoo jiran fakkaate miti. Aman adda wale makuush dhiifama. Koon jiru. Guys, amma sadii walqarqaaraa shi wiinii kiyyaa qamban. Gaarii kiyya. Sagaleen kee hin dhagahamu gubbaraan adda walan dhiifama faamilii. Saniif badde sagaleen kiyya. Sii bananii. Naa banamee garuu wiinii kiyya akkana jalaan banne walqarqaaraa. Guys, wiinii kanarraa nu fuudhame fayyaa qabdan. Waan akkana gawwaasaa turtee deemtaa ati kan. Orro, thank you so much. Walqarqaaraa. Baarii kee osoo tarbiyyuu wada qabadi. Asii jedhaanis jira. Let's go, family. በጣም አመሰግናለሁ። Welcome, Gamigo. ሱልጣን ወአለይኩም ሰላም አከም ሱልጣን ማለት ይሄ ኢብሳ ኢብሳ Amante. ፕሮፋይል ይሳ ጉራቸ በር Balau. ወላሂ Wallah, nagarre. አን ከሌሰ ሞከን አርኬን ቱራስ ጀለ ጊዜ በረሱ ጋበደን አንዴ ቢስኒ ኒ ቢልብላብ ጀንራ ወላሂ ማይኪ ወይ Akka witirraa beekamu naafree nagarreenu nagahuma gurraachisatti Bene wallahi maybe achi qaayi dhugaa rabbii dhiifa maal akka taatellee hin beeku. Wiini na jalaa baddee wiini kiyya baddee. Choofna kan keessaa jiran du'a. Gaas shanii baay'is. Family. Waa'ee neegiifti kooro. Walqarqaaraa waliin. Ibsishaa makiinaa diimtuun balleessita. Ibsishaa. Guys, 5, Gambeko, thank you so much. Giptiko, thank you. Mala ko ina sawan? Anaatu qabe. Thank you guys, family galatu. Guys, walqarqaaraa. Inni wiini kiyya balleessuudhaaf bar.
Saniif si jala qabaa jira jedhee 34 meeqa hagayeessaa si oofuuf. O'ee jira kaama. Kaanti bareedu. Akkuma reefu saniif bareedda maaliif hin uffatin? Balleessi ibsaa balleessi ibsishaa balleessi. Yaa ibsishaa. Har'a sirraa dhimma kee taara 33 qabattee eessaan deemu barachi. Wiinii kiyya maaliif mul'atu deerra natti mul'atan jiru bara. Meeqan qabama? 34 seentee mana fakkaata. Ay maaliif natti mul'anne garuu sila. 34. Azzalaa dhaba goon nama waan badaa barreessu. Let's go family. Soddomi afur yamu. Afur gumarti rabbi ki rafu da mena min ranufu. Family. Sinar jo bakabrat rafu da soddo afri. Guys, da bili beda metan. والقرقرة فام. Rico, thank you so much, bro. Man, cara kasu tiba. Guys, arka me arka kana orang. Man, lagi. Kuma galcha, si wari arka, oraka. Let's go. Kuma di bafu galcha. Raja. Let's go. Nah, nonton. Ibsa gurra kiyar kite? Ibsa. مالتي لا إله إلا الله محمد ما لكرت في إنجلجون أو في إنجلجون جدا ملكي تادا مالتا في سنياج أره أو في إنجلجوني مالي كانت في إنجلجون أنا جني أبا أفور تقول لما سدي أفوري بد هاي أفوري إيه أكون أفوري أكون مو تقول لا إله إلا الله والله أفوري إذا أنت خاير دوبران إذا دون خاير دجال دوا خاير كاس مدة نتو ما تقولي ما تقولون نقول أفور منو وتي مالتا هيجري يا كيشا إذا أنت خاير أنا أفهم خاير كتير Oromia, thanks so much. Ini nama sen. Kamu terbuat. Karena sabun tu nama lah. Misra, thank you Jay, thank you so much. Family galah so much. Bigla dan lebih respect. Kabar jauh dah. Let's go, family. Guys, Sadin والقرقرة. Guys, triple. Sadi में Sadi. Sadi शब्दों में अपनी कहाँ गलती है? Pakush. Lihat no, aku bagi ada uang. والقرقرة. Guys, triple. Mel. Tadi me? Ya, pada kabar dia umman deh cakane aku sedih aku nggak serah buru sudah aku. Haga eset subuh deh mana? Ibsa lumara tibalisi ya? Balesi wallahi. No, balesi dugara makina dim tudan. Yadleen caanfaa balleeffama barkun. Anka shantamaa jiran giiftaroonni ni yaa. Akkasirraa hambanne yoo barbaadan achuma buusi haa godhani. Maaltu beekaa tokko galgalaan keessa si dha'uu godhee sirraa fudhatana.
Kamu cara saya gaji pusuk dua saya kan. Guys, dhumarra eegaashi. Mau mana ke gara-gara manggil dapat. So, tak wallah ijra. Bellissima. Ten. Torb. Ibsisha. Ja. Waye. Ibsisha usti maide. Ibsisha. Ya ibsisha. Onna ibsiri ke boke ham dise. Me. Wait. Waye ijra ka farmata. Thank you family ko gala to ga yiti. Thank you so much. Gamada. Bye martication wala to mashi. Ay, ايش هالزي كذا؟ هذا شنطة ما في شنطة وبوده